Tole maqaa keetii fi eessaa akka dhufte waaqayyo immoo maal sii godhe waa'ee maaliitti kan itti dhugaa baatu? Maqaan koo Dasree Qumbiiti. Iddoon ani irraa dhufee aanaa Boosatirraa hin dhufee magaalaa Warjii Baatu kan jedhamturraa hin dhufe. Ani immoo duraan dursee dhuga baawusa kooti fi mee waaqayyoo kanaaf naa galateeffadhaa mee lafa kana na dhaabee nama dhuga baawuu na godhuusaa. Ameen abba. Amma ani wanni dhugaa bahu baay'ee na dhukkubee bara 2013 keessa na dhukkubee baay'ee mana yaalaa deemee furmaata hin arganne garuu qarshiin koo baay'ee narraa bahee torbeen illee itti deddeebi'ee homaa furmaata tokko kinii tokkoyyuu hin arganne. Amma immoo garaan koo baay'ee na guddataa furmaata hin qabu baay'ee na guddataa har'a deessi boru deessi jedhee na laala ombii halkan danda'ee ciisuu danda'ee hin ka'u baay'ee dhiphadha gar malee namni baay'ee na wajjin dhiphata har'a maal ta'itti boru maal ta'itti jechaa jiran. Amma immoo ba'aa kana oduman baadhuun bara 2014tti jedhe gaafan ce'uu inuman deemaa har'as hin deenye naan jedhu. Gijaaman guutuudha garaa koo baay'ee tanaa gadi hin jiru kanaa ol na jira. Ba'aa guddaatu narra jira ba'aa namni namaan beekne hin baadhee deema. Amma lafa kanatti utuu gara lafa kanaa hin dhufini dhibee keessan kanaaf mana yaalaa hin deemne manni yaalaa maal isinii godhe? Mana yaalaa kanan deemee dhakaatu si keessa jira naan jedhan. Homaa nyaachuu hin dandeessu turuu kanaafi tiruus kun immoo deemee kara du'aatitti si geechaa. Dhakaa si keessa jiru immoo baqaqee si keessaa ba'uu qabaa mana yaalaa galfadhu waraqaa naan jedhan. Jennaanan torbee sadee har'aatis kanuma natti torbee sadeen kaleechatis kanuma natti labsan. Ani garaan koo hin tarsa'u ani garaan koo hin madaa'u ani waaqayyoo wajjin oduun jiru lafa kanatti dhufaa lafti kun nama fayyisaa nan beekaa dhagayeeraa jedhee tan amma torbee sadeen har'aa obboleetti tokko qabadhee gamana dhufe. Hoggaan gamana dhufu baay'ee na dhukkubaa iddoo sanan ta'a gararraa sanii na gubaa asirraa na gubaa gijaaman na gubaa dhaabbachuu hin danda'u taa'uu hin danda'u baay'ee cinniqii keessan jira. Amma ennaanii aduma raajiin asitti seenee kadhachuutti jammaruu namni firee mana yaalatti waraqaa baattanii dhuftan gamana baa isiniifan kadhadhaa jedhe. Jennaana waraqaa koo qabee gamana dhufe. Akimiidhaan qaxaroo kan qabdu baay'ee gaddaa kan dhufte dafii kan tokko lama sadi daqiiqa lama akimiirraan qaxaroo qabdaa akimii dhiiftee dhufte dhufaa jirtaa dhukkubni kee baay'ee jabaataaf guddaan gin akimii dhiiftee dhufte. Waraqaa taraa saawundiin qaba gamana nan dhufee yoo dhufuu asitti iddoo kanatti. Ulfan qabdu ulfa miti kun ulfa miti ilaala iddoo mucaan taa'uti dhagaatu ba'e. Dhagaa kana kan ta'e dhiigatu kan taree gurraachee dhagaa ta'e. Jennaanii waaqayyo abbaanii ani fayyiseera jedhee. Laa kana qabattee dhufte dhugaa baatti. Ciao. Waaqayyo abbaanii ani fayyiseera jedhee ani ba'aa gama siigseen dhufu hamma kana gaa kana ittiin baadhee dhufe asiinuu ba'uu dadhabe. Amma hoggaa inni akkanaan jedhee adda koo qabee kana qabee sabatti gara nagalchee naaf kadhatee jiru hoggaanan gaddeebu ba'aa koo ofirraa hin dhabe homtuu narra hin jiru. Isa ba'aa namarraa buusu. Akkattana fayyee yommuu namni asii achi deemu homuu narra hin jiru. Kafannoo koo kanan bitadhe hundumaa hin kaawwadhu gijaamaa malee kunoo amma kafanan hawwee hunduma isaatu nan uffadha akka namaatittan gadi jedha akka namaatittan ol jedha tarree namaan naaf badda waaqayyo ammas naaf galateeffadha. Maqaan kee ee'uudha inni si cinatti argamu immoo maal kee akka ta'ee fi waaqayyo maal isinii godhe waa'ee maalii dhugaa baatu? Ani maqaan koo Ayyaantuu inni immoo abbaa manaa kiyya kan hin dhufe asuma abbaa manaa kiyya mataa isaa bakka kanatti ixii wayii ba'ee ture
isarraan waggaa 4 muluu baatee mana yaalaa hospitaala deeme bara 2011 ofirraa baasisee ture. Erga baasee immoo deebi'ee mataasaa deebi'eetuma bakka isaan baasan sana hin guutee immoo bootaa 5tti ba'e. Bootaa 5tti erga ba'e immoo qoricha habashaa si fudhatee dhiisuu didee achirraan mana yaalatti deebi'e. Gaafa deebi'ee jedhanii hin ba'a jedhanii morma kana oli marmaraa galchan. Gaafa marmaraa galchanii jedhanii kan mataa keerraa gubbaarraa garuu kan morma keetii hidda si qabateera jedhaniin. Isuma ammoo haa ta'u marakoon qabu sii baafna jedhanii hin ciibsanii ji'a 2 fi torbee 2 mana yaalaa ciise. Guyyaa amma kana achi keessa turre achi keessaa baanee dhibeen isaa kun gara kaansariitti jijjiirameera jedhanii qoricha kaansarii fayyadami jedhanii gaafa jalqabaa 3,500 bite. Gaafa lammataa immoo natti ulfaata qorichi kun na jijjiiraa duraanis birri baay'eenas keessatti baase 3,500 ji'a ja'aan bituu hin danda'u jedheeni. Akka dubartii ulfaa midhaan hin jibbisiise qorichi kun garaa teessisa daqiiqaadhaan. Kaza waan hin godhu dhabnaan doktora bira deemee akkana godhaa qoricha kennitaniifis fudhataa hin jiru jedhee doktoran gaafadhe. Maaliif finneree fiduu qabda dhufee maramuu qaba jedhanii inni mana yaalaan deemu jedhee as dhufe. Gaafa dhufee jedhu namoonni sin dhukkubu koottaa jedhaniituma kadhatanuu hin baye. Gaafas baye jedhu maal taate jennaan mataa koo kana jedhee mataa bichaa miti qo'aa kana sinitti agarsiisanii raajiin kanallee bananii sabatti agarsiisanii qawaa wayitu jira iddoo kanaan hin dhiige ture gaafa sana. Madaa kan qabdu madaa ilaala akkatti mataan isaa ta'e kaaduwaa miti ganaa waan baay'ee itti agarsiisa. Ofii keetti na jooftu namni natti joofte isin jedhee hin beeku kana isaa baqaqaadha. Ati maal saate ati? Haadha manaa saati? Inna jaa'u saddana saatiiti. Ina jaa. Isa kana tajaa baqaqaadha waan ta'eef. Yes. Naannoo dhayidha. Sooftii sana naafiti. Dhiigan irraa ta'a. Qabi hin dhukkuba waan ta'eef. Naannoodha jedha Yesuus. Yes, ተፈጸመ። Basi. Akkuma isaan jedhan qawaan kun isin duude dagaaf sanaatiin ni mala usmalaan irraa dhaabbate. Kanaaf Waaqayyoo osoo namni hin du'a jedhee du'arraa isa eeguu du'arraa fayyise Waaqayyoon nu galateeffadha. yeroo si dhukkubaa ture akkam akka taa'aa turte egaa nama Waaqayyoo sii kadhate moo milikkita sirriitti gabaabsii dhugaa ba'i. Duraan baay'ee na dhukkuba ture yoo danaa kadhatanii nan fayyee nagaa koontee saba Waaqayyoo harka keessa sirriitti walitti buusaa naa galateeffadha. Waaqa kadhatti xinnaatu isa du'aa kaasee jiraataa godhe nama gidduu dhaabu Waaqayyoof. Sila yeroo operaasyoonii ta'u sana du'a ture saatii jaaf mataan namaa baqaqee meeshaa harki namaa hojjete jala turu yaada sammuu keessanitti Waaqayyo keenya garuu hin danda'a. Waaqa isa danda'u Kiristoosiif ammallee galata laanna. Jira arraa kaasee seexan gochaasaa suusiisaa gateera. Waaqayyotti fuula Waaqayyotti Yesuusitti amaneera. Suusii cubbuu ofirraa kaaseera. Waaqayyotti fuula koo
jireenya koo harka koo kennadheera.